halkanii barihuu lafaa hin hambisu eeboo goofanii ammaaniif arguutti hin callisu rachuun halkanii barihuu lafaa hin hambisu eeboo goofanii ammaaniif arguutti hin callisu. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee magaalaa Dabbasoo Waaldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus Siinodoosii Birbir Jorgoo Sabakaa Dabbasoo Waaldaa Urgeessaa irraa hojjetaa Wangeelaa Geetaachoo Yaadataa lallaba mata dureensaa isa borii abdannee isa har'a keessa jirru obsina jedhu sagalee Waaqayyoo qabatanii dhiyaatanii jiru. Maarreegaa akka dhageenyuuf gurra banamaa akkatti jiraannuuf laphee banamaa Waaqayyo nuuf laatu amma isaan waliin itti fufnaa. Nagaan Waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumaatti isin wajjin haa ta'u. Kanatti aansee sagalee Waaqayyoo keessaa mata dureen walii wajjin hin dhageenyu macaafa Iyyoob boqonnaa 2:10 irra kan jirudha. Dubbii kanaa Waaqayyo hiikee kan nu barsiisuuf yeroo kanaa lafa jirrutti amantoonni walii wajjin hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni guddaan siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati waan hundumaa gochuu dandeessaa. Dubbii kee Waaqarraa hiikii nutti dubbadhu. Namoota immoo lafa isaan jiranii dubbii kee kanaan karaatti agarsiisi. Hidhaarraa hiiki. Baarraa kaasi. Lafa jiranii dubbii kee kanaan of baran. Lafa sagaleen kee kun itti dhaga'amu, hidhaana hiikamu, dubbii kee kanatti haaraa galfatan. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaan. Ameen. Chaara kinaatanii bara hedduu fixe utuun ifa eeguu biiftuun bahee lixe. Harkaan abdaddeetu duubatti datte sinna boqochiisaa mina fujoonte. Amma sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Iyyoob boqonnaa 2:10 irratti isa borii abdannee sarara keessa jirru obsina kan jedhu irratti walii wajjin hin dhageenya. Iyyoobii macaafa Iyyoob boqonnaa 2:10 irratti Iyyoobii miidhamaaf rakkina guddaa baatee sababii isa borii abdatuuf yeroo haati manaasaa miidhama sarara ga'e hundumaa fi Waaqayyoon arrabsiiduu yeroo isheen ittiin jette inni immoo Waaqayyo harkaa wanta gaarii duwwaa eeggachuu duwwaa miti wanta Waaqayyo nu baacheesse sin baannaa jedhe. Nama saborii abdatee miidhama sarara keessa jiru obsuudha namichi kun. Iyyoobii rakkina keessa taa'ee sagalee jajjabina dubbata. Macaafa Iyyoob boqonnaa 10:7 irratti mukti yoo murame deebi'ee wallatuuf abdii qaba. Akka jechuunsaa isa borii abdateeti. Har'a maal keessa jirra? Boru waa'ee keenyaan maaltu jira? Haalli nu keessa jirru har'a miidhama ta'uu danda'a, lola ta'uu danda'a, rakkina ta'uu danda'a, iyyuma ta'uu danda'a, dhiibbaa ta'uu danda'a. Jireenya amantii keenya keessatti nuyi warri kan Waaqayyoo taane warra sarraa ilaalanii abdii kutatan utuu hin ta'in isa borii arganii warra jajjabaatanidha. Ija isa borii arguu qabna nuyi. Kanaaf isarraa danda'udha rakkina sarraa har'a ulfaataa ta'uu danda'a. Amma sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Ruuti boqonnaa 1:6 irratti Waaqayyo boru waa fidaa jira sila biyya Beetel keessatti isa Waaqayyo fidaa jiru jalaa miliqanii Abimelek faan biyya Mo'abitti godaanan boru Waaqayyo waa fida isaan garuu biyya Mo'abitti godaanan eebba jalaa miliqan kottachuma dhaabat boru Waaqayyo waa fida rakkinarraa dhiphinatarra keessa jirtu garas ulfina jira egaa isa borii abdadhuu sarra keessa jiru dhiphina keessarraa obsi danda'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos waggaa 33 walakkaa biyya lafaa kana keessa yeroo foon hin jiraate miidhamaaf rakkina isatti dhufe hundumaa obsaan danda'e rakkina sarra ga'e hundumaa obsuudhaan immoo gara mirga Waaqayyo abbaatti ol ba'e. Egaa isa boriitti darbuudhaaf har'a maal gochuutu nuuf ta'a? Nadii bira gahu ilkee damdamachuun dirqama jireenyi minyaa jireenya addaa booda dirqama. Warqeen warqummaan erga bidda seentee mirkanoofte ilaalamuun obsuu dhagaa kiristaanaati. Bor waa jira, bor moo'ichatu jira. Harri dhabuudha yoo ta'e bor argachuutu jira. Harri iyyuma yoo ta'e bor Waaqayyo akeekasii qaba. Ilaa ergaan sii qaba dhaggeeffadhu. Isaarraa danda'i. Bor fuula kee dura ulfina guddaatu jira. Egaa rakkinni guddaan biyya lafaa kana keessatti seexanni wanti inni ittiin nama lolu rakkinarra namni keessa jiru isa borii namatti agarsiisu diinni waan har'aa namni keessa jiru nama lola. Warri kan Waaqayyoo ta'an immoo jaba namaa qabu. Ija banamaa jechuun ija rakkina garasitti waa argu, ija miidhama garasitti waa argu,
ija isa borii argu qabna nuyi. Kanaaf sagalee Waaqayyo keessaa attamitti miidhamarra keessa jiru dandeenye eebba boriitti baana kan jedhu walii wajjin nageenya. Miidhamarra keessa jirru rakkinarra keessa jirru dandeenye attamitti eebba borii bira geenya. Madangara kona dukuba malele Ilillenchini suboda fanjal chavada male Madangara kona dukuba malele Tokko miidhamarra keessa jirru dandeenye eebba boriitti ba'uudhaaf waan har'a keessa jirru obsaan danda'uudhaan. Waan har'a keessa jirru obsaan danda'uudhaan. Haalli keessa jirtu ulfaataa yoo ta'e danda'i. Filiphus boqonnaa 2:5 irratti Yesuus gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol ba'uunsaa biyya lafaa kana keessatti dhiphina sarra ga'e hundumaa obsaan danda'i. Kottu isa boriitti darbuudhaaf nama sarraa obsu ta'i. Attamitti eebba rakkina keenya booddee jiru sanatti darbina kan jedhu. 2 rakkinarra keessa jirru gaarummaatti lakkaachuu. Gaariidha jette yoo keessa jiraat Waaqayyo boriin geeddara har'a rakkina yoo ta'e. Amma sagalee Waaqayyo keessaa attamitti isa borii eebba isa boriitti darbina. Dhiphinarra keessa jirru danda'uudhaan. Isa borii abdannee isarra keessa jirru obsuudha sababii ta'eef attamitti eebba isa boriitti darbina kan jedhuuf ija rakkina keenya bukkee dabarsinee Kiristoosin argan qabaachuu. Kottu ergaan sii qaba. Rakkina kee bira dabarsiti Yesuusin ilaali. Hojii ergamootaa boqonnaa 7:54 irratti Isxifaanos dhagaadhaan reebama hafuura qulqulluudhaan guutame Yesuus Kiristoosin arge. Namichi kun rakkina bira dabarseeti Yesuusin arga. Namni attamitti miidhama keessa dhaabatee Yesuusin arga. Namichi kun ija namaa qaba. Ija rakkina laaluun qabu. Rakkina sarra keessa jiru isa miidhamaa jiru dhiiseeti Yesuus Kiristoosin ilaale. Gara Yesuus Kiristoosin ilaaluun immoo miidhamni keessa jiru miidhama isatti hin fakkaanne. Isxifaanos hojii ergamootaa boqonnaa 7:55 ammas attamitti eebba rakkina keenya booddee jiru sana bira geenya. Isarraa dandeenye isa borii attamitti bira geenya kan jedhuufi ija banamaa qabaachuudha. Ammas ija banamaa Aggaariif Waaqayyo ija ishee bane. Gaafa iji ishee banamu wanti ishee barbaachisu achuma jira. Rakkina argine lammata jechuudha. Namni Waaqayyo ija isaa bane rakkina arga miti isa borii arga. Namni Waaqayyo ija isaa baneef miidhama keessa jiru arga miti miidhama isaa garasitti eebba arga. Egaa lafi namni addunyaan kun biyya lafaa kana keessatti irratti miidhame iddoo kami kan jedhuuf lafi nu itti miidhamne waan har'a keessa jirru laalu. Egaa Iyyoobi macaafa Iyyoob boqonnaa 42:12 irratti rakkina isaa booddee Waaqayyo eebba guddaa fide. Kottu miidhama kee kana booddee ulfina jira kan abdadhu. Ergaan sii qaba. Waaqayyo akkasiin jedha. Ija kee sarraarraa kaasii isa borii abdadhu. Miidhama kee irraa garas wayitu jira. Macaafa qulqulluu keessaa warri rakkina isaaniirra ga'e hundumaa laalaa deeman lafa kaayyoon geenye. Israa'elonni Waaqayyo biyya kakuutti galtattiin jedhee jennaan rakkina isaaniirra ga'e ilaalanii abdii kutatan. Isa borii san abdachuu dadhabanii. Kanaaf lafa onaa keessatti haman baay'ee isaanii. Egaa rakkina kee irraa keessatti akka namneefi nama isa borii abdatu ta'i. Nama isa borii abdatee sarraa obsu ta'i. Nama miidhamarraa danda'u ta'i. Boru wayitu jira. Abuu kee booddee argachuutu jira. Lolamuu kee booddee moo'achatu jira. Ija kee rakkina irraatti ni dhini. Isa dhumaa sagalee Waaqayyo keessaa ammas attamitti eebba rakkina keenya isa booddee jiru isa borii sana bira ga'uu dandeenya. Abdiidhaan jiraachuu kottu abdadhu. Miidhamarra keessa jirutu keessa dhaabadhuuti Waaqayyoon abdadhu. Akka jedha Phaawulos Qorontos isa duraa boqonnaa 4:16 salphinaaf rakkinarra yeroodhaaf baannu booddee ulfinatu jira. Salphina kee kana booddee ulfinatu jira. Miidhama kee kana booddee moo'achatu jira. Lolamuu kee kana booddee moo'achatu jira. Abuu kee kana booddee argachuutu jira. Egaa sagalee Waaqayyoo ergaan walumaa galatti Waaqayyo anaaf isiniif qabu. Namni sagalee kana dhaggeeffattan Waaqayyo akeekasii qaba. Dhiphina kee irraan ilaalin. Isa borii abdadhuuti isarraa obsi. Ciniinnadhu.
dandai haadhaa'u bormiyaatti geddarama har'a lolamu yoo ta'e bormoochatu jira isarra keessa jirtu dandai bor waaqayyo akkanna kee kasii qabu beeki seexanni isa borii namatti nagarsiisu waan har'a keessa jirruun nu lola seexanni walumaa gala sagalee waaqayyo walii wajjin dhageenye kun isa borii abdatanii isarra keessa jiraatan obsu nooraanatti isa boriitti ittiin darbitu isarraa kana danda'u cimaan har'a isati har'a keessa jirtu lafi seexannitti abdiisu qotachiisu aalati keessa jirtu waan si mudate lolatarra keessa jirtu macaafa qulqulluu keessatti Eliyaas waan baay'ee keessa darbee dhufe rakkinal tokkittiiti yeroo inni abdii kutate jira waaqayyoodhaan na ajjeesi waan baay'ee keessa darbee dhufe lafi seexannitti nama miidhu waan har'a keessa jirru egaa ergaan isinii qaba dubbii kana kan dhaggeeffattan lafa jirtanii kottu ja keessa har'a keessa jirturraa kaasiisa boriirra kaan waaqayyo akeekasii qaba lafatitti kubtetti sin hambisu aalati keessa jirtutti sin niisu borakka waaqayyo akeekasii qabu abdadhu kanaaf ergaa sagalee waaqayyo kana keessatti jabaadhaa isarra keessa jirtu obsi isa boriitti darbuuf isarra keessa jirtu nama danda'u ta'i waaqayyo si haa gargaaru ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu warra dubbii kanaan jajjabaatan warra dubbii kanaan ijaaraman ta'a maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sineegan abbiyeeko anaanis kaasee dabarmataan guyyaarko sineegan abbiyeeko